haa ta'u jennee waan gaafanneef manni barnootaa nurratti cufamee jira kan jette bara kana keessa kun ta'uu isaatti hin gaddina. Afaan kun afaan kabajamaa uummata bal'aadhaan dubbatamu afaan guddaadha. Kamis haa ta'u kam inni mana barumsaa arra cufu soo jiraate nama dogoggore nama karaarraa kaate jaallannes jibbines afaan Oromoo afaan biyya kanaa hin ta'a. Kanaaf qabsoofne hunduu kanaaf qabsaa'e eenyu irratti fedhuun barbaannu eenyu dirqiin akka inni fudhatu hin barbaannu walii galteef wal jaalalaaf amantaan afaan sabni guddaan dubbatu waan ta'eef afaan biyyi kun itti tajaajilamu akka inni ta'u yoo ta'e cubbuun qabu yakkummaan qabu badummaan qabu kan immoo akka inni fiixa ba'u kan hojjennu ta'uu keenya ibsuun barbaada. Egaa erga kana jenne rakkoon deddeebi'ee nurratti dhufu kun maaliif akkas tahaa? Kaleessas rakkoo ture har'as rakkoo jira kan jettan dhugaadha kun waan haalamu miti. Rakkoon har'a nurra jiru rakkoo hanga kaleessaa miti. Hangi tokko nurraa furamee jira. Garuu har'as rakkoo keessa jira akka Oromiyaatti. Rakkoo hedduu jira. Lixaanis yoo laalle kibbaanis yoo laalle giddu galas haa ta'u bahaan rakkoon kun maali yoo jenne ammallee erga miila hiikkachuu jalqabneetii hidhaa ofirraa hiikkachuu eegalle malee xaxaan nurra jiru shirri nurra jiru dabni nurra jiru hedduudha bal'aadha jenne kan nuti dubbannu qabatamaan waan nuyi har'a argaa jirru kana shira guddaatu nurratti deemaa ture nurratti deemaa jira. Daba guddaatu nurratti deemaa ture har'allee daba guddaatu jira. Sanatu nu hammacaa jira gamaaf gamana har'allee kun dagatamuun qabu. Kun akkamitti keessaa baana dhaabbannee wal mari'annee akkamitti ofirraa furreet miilla lamaan deemnee bakka barbaanne geenya kan jedhu dhaabbannee ilaaluu fi wal mari'achuu danda'uun walitti dubbannee wal deeggarree wal gargaarree waliin hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Wanti biyya kana keessatti hubatamuu qabu nus waa'ee tokkummaa lallabaa baane waa'ee wal jaalalaa waa'ee waliin jiraachuu biyya kanaa iyyaa baane maaliif biyya kanaaf sanatu ta'a jenneeti sanatu fala jenneetu sanatu mala jenneeti yoo kana jennu garuu nuti qofti waan tokkummaa hawwineef tokkummaan dhufuu hin danda'u. Waan nuti qofti jaalala hawwineef lallabneef wal jaalalli dhufuu hin danda'u. Nami hunduu kan baruu qabu eenyus haa ta'u eenyu kan Oromoo jaallatus kan Oromoo jibbus kan baruu qabu nuti biyya kana keessatti bar wal ulfina walii laanneet wal kabajneet wal qixxummaadhaan waliin jiraanna jenne malee wal tuffachaa waliin jiraanna hin jenne kun baramuu qaba. Eenyuyyuu har'an tuufachuu barbaada taanaan fudhataman qabu madaallii kamiin ulaagaa kamiin har'as gabroonfataa kaleessaa nutti deebisuudhaaf hawwa yoo ta'e Oromoo fi Oromiyaa gidduutti fudhataman qabu iddoon qabu ta'uu hin danda'u. Nama hunduu kana baruu danda'utu irra jiraata. Barrisaaf jabannisaa irra darbee jira. Irra darbee jira. Dhaloonni har'a jirru dhaloota kana baachuudhaaf qophii qabnu miti nuti. Mirga keenyaaf jennee bilisummaa keenyaaf jennee eenyummaa kabaja sabummaa keenyaaf jennee gatii kaffalle namni kamiyyuu gatii nuun kaffalle. Kanammoo dhiiga keenyaan qabsoo keenyaan hin eegganne ammas har'as borusoo ta'e. Kun beekamuu qaba kun hubatamuu qaba. Kun daangaa nuti bira darbuu hin dandeenye. Daangaa irra ce'amuu hin dandeenye. Haa ta'u garuu sana asitti tokkummaan walqixxummaan ulfina walii laachuuf kabaja walii laachuun bakka jiraatetti tokkummaa biyya kanaaf har'as borus hin hojjenne. Isatu nu baasa isatu nu fayyada waan ta'eedhaaf. Amma inni kaan nu kabaju nus kaan kabajuu qabnu
hamma nuti isa kaan kabajnu inni kaan ulfina nu laachuu qaba, kabaja nu laachuu qaba. Nu salphisaa, nu tuffachaa, nu xireeffachaa nu waliin jiraachuu hin danda'u. Nus kaaniin salphisaa, kaaniin xireeffachaaf xureeffachaa, kaan nu simatee nu fudhatee waliin jiraachuu dandeenya jenneen amanna. Biyya kana keessatti olaantummaan eenyuyyuu akka inni dhufu hawwii akkasiin qabnu nuti walqixxummaaf tokkummaan wal jaalalliif wal kabajanii ulfina walii kennanii waliin jiraachuutu dhufuu qaba biyya kana keessatti jennee amanna. Kana kan ta'uu qabu. Kanaaf kun akka inni dhufu hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Deemee rakkoon keenya ammallee qe'ee keenya keessaa hin baane. Iddoo biraatti quba qaburra of keessa ilaaluun ammallee nu barbaachisaadha. Keessumaa warri biyya kana hooggannu dhaabbannee har'allee ilaaluun dirqama keenya. Isin kaastanii jiru. Mataan keessan akkasii, miilli keessan akkasii. Har'allee iddoo tokko tokkotti jijjiiramni hin dhufne. Rakkoon Dirree Dhawaa keessatti nu rakkistu etuu caasaa cimaa, gurmuu cimaa qabu etuu qabaanne hanga kana uummanni keenya dararamu. Amma magaalaa Dirree Dhawaa qofa otoo hin ta'in iddoo kaanitti illee dhukkubni jabduun har'allee waliin dhoksine. Isin dhoksuus kan nuti hin barbaanne dhukkubni jabduun har'allee nu keessa ODP keessa hin jirti. Kana isin dhoksuun barbaanne. Halkan tokkotti dhukkuba keenya, xurii keenya ofirraa dhiqannee jirra jennee isin gowwoomsuu hin barbaanne. Dhukkubni jabduun hin jirti. Maaliif kaleessa gaafa qabsoo kana waliin qaban jalqabnu gaafa gadi baanee qaama falmuu qabnu lubbuu keenya laannee falminu hawaadaa walii galle as geenya dhaabbachuuf hin turre. Imaanaan isin nutti kennitan kana qofa hin turre. Imaanaa guddaa ture kan nutti laattan. Waadaa gurguddaa walii galle. Baay'een isaan raawwanne kan isin hin sobnu hin taane. Kanaaf ammallee dhaabbannee dhukkuba keenya hiikkachuu danda'u nurra jiraata. Gaafa lafti gubattu wal bira dhaabbannee gaafa lafti qabbanooftu deebinee wal dararra yoo taane waan kaleessaa daganneetu quuqamaa fi aantummaa saba keenyaa daganna yoo taane hin ta'u. Har'as abbaan barbaade kan inni hubachuu qabu. Wanti Oromoon hin feene nuti fe'uu hin dandeenyu, waan Oromoon hin jaallanne nuti jaallachuun hin dandeenyu, nuun malu hin ta'u. Kanan goone. Kanatti deebi'uun nurra jiraatan jennu. Hanqinni jajjabduun, dogoggorri jajjabduun nu keessa hin jira irrallee. Hin jira. Kanaaf kana waliin dhaabbanne ilaallee walitti dubbannee kunin ta'a kun nuun ta'u kunin nuu mala kun nuun malu jennee walitti haasa'uu danda'uutu nurra jiraata. Walitti dubbachuu danda'uutu nurra jiraata. Obboleessi kiyyaa kaleessa hiriira nagaa baanee jirra boruus hin baana jedhe sirriidha. Ukkaanfamuun qabu uummanni kun waan isaan taane anaaf ta'uu hin danda'u. Waan anaaf hin taane isaafis ta'uu hin danda'u. Waan komatu, waan jibbu, waan isaan malle sabni kun borullee bahee mormachuu qaba. Irra jiraata jennee amanna. Garuu waan cimaa fi waan jabaa isin kaastan tokko jira. Naannoo biraatti namni hiriira nagaa gaafa bahu nagaan bahee galaa. Kan keenya garuu lubbuu gannee gallaa, dhiiga dhangalaafnee galla maaf ta'a keenya kan jedhe dhimma jabaadha. Haa morman, haa gaafatan, gaafa hiriira nagaa baanu, gaafa walitti qabannu tasgabbii cimaa fi of eeggannaa cimaadhaan godhuun garuu dirqama keenya. Kanarratti rakkootu jira, wal dhoksuun nurra jiraata jedhee yaadu'an. Hanqinatu jira. Kun immoo rakkootti nu gashaa jira. Waan hin taanetti nu gasheetu
waan tahuu qabu akka inni hin taane taasisaa jira, waan tahuu malle akka inni ta'u godhaa jira. Kana dhaabbannee ilaaluun nu barbaachisaa jedhee tayyaadha. Haa ta'u garuu mirga keenya gaafachuun mormachuun nu barbaachisaadha. Mormannee tasgeenye gaafannee tasgeenye namni kennaa nuu kenne hin jiru. Borullee gaafachuu qabna. Sirnaan, seeraan, tasgabbiidhaan, wal dhagahuudhaan, wal hubachiisuudhaan garuu ta'uu danda'utu irra jiraata. Yoo kana ta'uu baate ummata guddaadha nuti, ummata bal'aadha. Rakkina baay'eedhaaf of saaxila. Hundaa ol, hunda caalaa waan yoomiyyuu Oromoon dagachuu hin qabne waa'ee tokkummaa Oromooti. Yoo tokkummaan Oromoo hin jiraanne rakkoon Oromoo taakkuu tokko ni hiikkattu. Tokkummaan biyya kanaas rakkoon biyya kanaa hiikkate tokkummaan biyya kanaas yoo hiikkanne biyyi kun rakkoo kana keessaa ba'uu hin dandeessu. Rakkoo kana keessaa ba'uu hin dandeessu. Haa gaafannu mirga keenya garuu waan nagaa dagachuun nurra hin jiraatu. Haa gaafannu mirga keenya waan tokkummaa keenya miidhuu hin dandeenye danda'u irraa of haa qusannu. Haa gaafannu mirga keenya fira keenyaa fi diina keenya adda baafachuu haa barru. Fira keenyas dabarsine loluun nurra hin jiraatu. Kan boru gaaddisanuu ta'uu danda'u. Yoo kana ofirraa of eegganne eenyu ta'e eenyu qabsoo Oromoo as ga'ee hin yaadda'ina. Qabsoo Oromoo fuuldura eenyu dhaabbachuu hin danda'u har'a. Eenyuyyuu fuuldura dhaabbachuu hin danda'u. Hireen qabsoo Oromoo jiraachuu fi dhabamuu lammaadhaan. Hireen qabsoo Oromoo jiraachuu fi dhabamuu Dr. Abiyyiin kan murtaa'u miti. Miliyoonotatu qabsaa'ota miliyoonotatu jira waan ta'eef. Isaa ol garuu Oromoon nu barbaachisa. Wal dhagahuun nu barbaachisa. Ifatti wal gowwoomsuu fi wal sobuu otoo hin ta'in waan hadhaadha jedhanii walitti dubbachuun waan mi'aadha jedhanii walitti dubbachuun har'a nuuf nu barbaachisa. Harka walii dha'uu miti. Dhugaa walitti himuu, haqa walitti himuu nu barbaachisa. Waan ta'eef rakkoon jajjabaan nurra jira dhugaadha. Kana haaluun qabnu, haaluun nurra hin jiraatu. Asiif achiin kan harka nu harkisu, kan miilla nu butu waa hedduu jira. Sababa kanaani wantoonni kaleessa waadaa walii galleeyyuu etuun raawwatiin, etuun xumuramiin as kan ga'an. Waan ta'eef ummanni keenya guutuun har'as wal gurgufachuunii fi wal dhageenyee bakka wal qeeqnutti wal qeeqaa, bakka wal komannutti wal komachaa garuu tokkummaa keenya wal dhageettii keenya cimsinee hojjechuun barbaachisaadha. Har'as nuuf murteessaan isa jenneeti kan amannu. Gara fuula duraatti fiiguu fi tarkaanfachuu keenya kan murteessu isa jenneeti amanna waan taaneef an kana jabaannee yoo waliin hojjenne rakkoo har'aa nurra jirtu kan ofirraa furuu dandeenya. Borus guyyaan keenya guyyaan an hunda keenyaati. Bariin keenya jennee abdanna. Kanaaf iyyuu manguddoon qeerroof qarreen keenya abbootiin gadaas hundi keessan iyyuu akkuma wal gargaarree hojjechuu jalqabneen nagaadhaaf tokkummaadhaaf wal gargaarree haa hojjennu jedha ulfaadhaa.